wanta jireenyaaf ta'u adda baaseen beeka. Wanta na fayyadu beeka, wanta na fayyadne beekachuu barbaade. Anis wanta hundumtuu dhoo waan qabu nan jedha, garuu waan tokko iyyuu gooftummaan irratti hin godhatan. Jireenyi isaa Kiristoosii mo'amee akka inni jiru ibsuu barbaadeeti kutaa kana keessatti akka itti dubbata. Erga kana jedhee booddee nyaanni garaachaaf kenname garaachis nyaataa fi kan jedhamu jira. Waaqayyo garuu isa kanas lafatti hin dabaladha. Erga kana jedhee booddeeti maa dhabeettu dhaqni garuu hojii halalummaatiif namaaf hin kennamnedha. Inni gooftaadhaaf hojjechuudhaaf kenname, gooftaanis dhagna namaatiif hin yaadedha. Gooftaadhaaf akka ittiin hojjettuuf sii kenname dhagni kee. Anaafis Waaqayyo dhagna kana namummaa keenya kana kan nuu kenneef akka nuyi gooftaadhaaf ittiin hojjennuuf nuuf kenname. Mata dureen keenya mata duree akka jedhudha. Gatiidhaan nu bitee mata duree jedhudha. Gatiidhaan nu bitee. Gatiidhaan nu bite. Yaa obboloota koo konfireensii waldaa Burqaarii Obootiin qophaa'e irratti kan argamtan dhaloota nana waldaa garaa garaa keessaas kan dhuftan Waaqayyo gatiidhaan isin bite. Gatiidhaan nu bite mata duree jedhu irratti ilaalla. Waa'ee gatiidhaan bitamuu keenyaa kanatti waa ilaalla. Eessaa akka inni nu bite? Attamitti akka inni nu bite? Isa kanatti waan tokko walii wajjin ilaalla. Ati garuu nama gatiidhaan bitamedha. Ameen. Haleluuyaa. Ati nama gatiidhaan bitamedha. Waaqayyo gatiidhaan si bite. Angatii dhiigaatii kanaaf bu'aan qaba. Mallattoon adda koorraan qaba. Na duraatti baqaa diinni nan danda'u. Anarratti moo'eeraa hundaan ni danda'u. Aboosa mucummaa ababba kan jedhu isaatu naa kennee kanaaf jaliin jedhu. Lattoon oolichaa naaf dhaadannoo kooti. Afaan guuteen jedha Yesuus gooftaa kooti. Ameen, 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 ameen. Gatii dhiigaatii kanaaf bu'aan qaba. Mallattoolichaa adda koorraan qaba. Na duraatti baqaa diinni nan danda'u. Anarratti moo'eeraa hundaan ni danda'u. Ameen. Gatiidhaan nu bite. Kutaa keenya kanatti gaafa deebinu dhagni garuudha. Dhagni garuudha. Hojii halalummaatiif namaaf hin kennamne, inni gooftaadhaaf hojjechuuf kenname, gooftaanis dhagna namaatiif hin yaadedha. Gooftaadhaaf akka inni hojjetuuf namaaf kenname, gooftaanis dhagna namaatiif hin yaadedha. Malee dhagni kun kan kee miti. Har'a namoonni baay'een jireenya koo kana akkam barbaaden godheedha. No, akkas miti. Akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Ati Kiristoostu gatiidhaan si bite. Nama gatiin itti kaffalamedha. Gatiidhaan bitamte mati. Ameen. Gatiidhaan bitamte jireenya kee kana akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Foon kee kana akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Namummaa kee kana akka barbaadde gochuu hin dandeessu. Maaliif ati gatiidhaan bitamte? Waaqayyotu gatiidhaan si bite. Gatiidhaan nu bite. Waa'ee gatii kanaa olii wajjiniin ilaalla. Dhagni keessan jedhagaa lakkoofsa 15 irratti bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'an hin beektaniire? Egaa bu'aa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna gaalamootaa godhuure matumaa kun hin ta'uudha. Dhagni keessan bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'an hin beektaniidha. Dhagni keenya kun bu'aa dhagna Kiristoosi. Kiristoostu fannoo irratti harka isaa bal'isee nuuf du'eeti nu buufate. Ati bu'aa dhagna Kiristoosi. Ani bu'aa dhagna Kiristoosi. Madaa'uu Kiristoosiiniti nama taate ati. Madaa'uu Kiristoosiin nama ta'e. Bu'aa dhagna Kiristoos. Egaa bu'aa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna gaalamootaa godhuure jedha. Bu'aa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna gaalamootaa godhuure
No, matumaa kun hin ta'u. Yookiis namni gaalamootaa wajjin walitti maxxane ishee wajjin dhaqna tokko akka ta'u hin beektaniire akkuma caafamee jiru isaan lachanuu foon tokko hin ta'u jedha. Ni gooftaa wajjin walitti maxxane immoo hafuuraan isaa wajjin tokko hin taane. Inni gooftaa wajjin walitti maxxane hafuuraan isaa wajjin tokko taa'edha. Ee wajjin inni walitti maxxane ni gooftaa wajjin walitti maxxane. Ee wajjin walitti maxxantee jirtaati. Ee wajjin firoomni kee. Ee wajjin maxxanee jira jireenyi kee. Isa gatiidhaan si fide Kiristoositti maxxantee jirta moo? Alalummaa biyya lafaa kanatti maxxantee jirta. Har'oof barbaaduun keenya baay'ee barbaachisaadha. Ati nama gatiidhaan bitameedha. Isa gatiidhaan si bitate Kiristoositti maxxantee jirta moo? Halalummaa biyya lafaatti maxxantee jirta lama. Garaan kee isa gatiidhaan si biteef booji'amee jira moo? Halalummaa biyya lafaatiif booji'amee jira lama. Har'oof barbaaduun keenya baay'ee barbaachisaadha. Eessan jira inni jireenya keenya eessa akka inni jiru, dhaabbannaan keenya eessa akka inni jiru, ilaalchi keenya eessa akka inni jiru sirriitti of ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo gooftaan maccaa hafuura isaatiin anaaf isiniin haa gargaaru. Boloota koo baay'eetti yaaduun keenya barbaachisaadha. Erga kana jedhee booddee kutaa fageenya kanarraa akkas jedha. Halalummaa baqadhaa jedha. Cubbuu namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhagna namaa hin tuqan. Namni halaleen garuu dhagna isaatti cubbuu hojjetedha. Namni halaleen dhagna isaatti cubbuu hojjeta. Halalummaa baqadhaa jedha. Baqadhaa. Halalummaa baqannaatu danda'a. Dhaabatanii bara Yesuusiif jechuudhaaf miti. Halalummaa jalaa kan nama baasu baqannaadha. Yoosef kanaaf baqateef. Yoosef mee gaafa haati manaa mootii sanaa na wajjin ciisi jettuu sanaa maaliif baqate yoo jettan baqannaatu nama baasa. Halalummaa jalaa baqannaatu nama baasa. Dhaabatanii bara Yesuusiin jechuu miti kan nama baasu jalaa. Kana gaafan jedhu maqaa Yesuusiin abboomuu caalaa akka nuyi baqannu nu gorsa macaafni qulqulluu. Duraa akka nuyi baqannu, halalummaa jalaa akka nuyi baqannu, xuraa'ummaa biyya lafaa jalaa akka nuyi baqannu isa kana nutti hima. Cubbuu namni hojjetu hundumaa keessaa halalummaatu namaatu ka'edha. Baay'ee gadheedha. Very dangerous. Baay'ee hama. Baay'ee hama. Kan jireenya namaa miidhu, kan jireenya hafuura namaa miidhu baay'ee hama. Kanaaf maal godhaa jedha sagalee Waaqayyoo isa kana jalaa baqadhaa jedha. Erga kana jedhee booddee dhagni keessan jedha. Mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniiredha. Laa isa kanarran deebi'a. Dhagni keessanii mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniiredha. Hafuura kanas Waaqayyoo biraa argattan jedha. Mana qulqullummaa hafuura isaas ergaa taatanii isin kan ofii keessanii miti jedha. Dubbii cimaanas jira gaa. Dhagni keessan kuni mana qulqullummaa Waaqayyoo akka ta'e hin beektaniire. Iddoo Waaqayyoo keessa buufatu laphee koof laphee kee keessaa. Iddoo qulqullaa'aa buufata hafuurri Waaqayyoo immoo. Ilaame yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo iddoon buufata Waaqayyoo laphee koof laphee kee keessa. Laphee koo keessa buufata Waaqayyoo, laphee kee keessa buufata Waaqayyoo. Iddoon buufata Waaqayyoo laphee dhala namaati. Jireenya dhala namaa keessa buufachuu barbaada Waaqayyoo. Kanaaf iddoo buufata Waaqayyoo akka lapheen keenya ta'e beekne laphee keenya kana isa nu keessa jiraatu Waaqayyoodhaaf eegne sirriitti qulqullummaatti qabuu danda'uutu nurraa eegama. Gooftaa Yesuus nu gargaaru. Ilaa isin kan ofii keessanii miti jedha sagalee kanarraa. Isin kan ofii keessanii miti. Lakkoofsa 19 irraa. Ilaa isin kan ofii keessanii miti jedha. Dhaga'aa dhaggeeffadhaa.
namni ani jireenya koo akkam barbaade gochuu hin danda'a, foon koo kan akka barbaade gochuu hin danda'a jedhu yoo jiraate Waaqayyo sagalee isaatiin hin dogoggorte, ati kan ofii keetii miti kan kootii siin jechaa jira Waaqayyo. Gatiidhaan si bitadhe. Gatiidhaan si bitadhe, ati kan ofii keetii miti jechaa jira Waaqayyo karaa sagalee isaatii. Isin kan ofii keessanii miti. Namni ani kan ofii kootiiti ofiin jedhu yoo jiraate isin kan ofii keessanii miti jedha dubbiin Waaqayyo inni jiraatan. Erga kana jedhee booddee kutaa keenya gaasa irratti dubbachaa jirutti gaafa dhufnu lakkoofsa 20 irratti akka jedha Waaqayyo gatiidhaan isin bitateedha. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedha. Waaqayyo gatiidhaan isin bitateedha. Gatiidhaan nu biteen jedhe kanaafan. Waaqayyo gatiidhaan si bite. Gatii namni hin baafne narraa baaftee iddoo hirrina kootii na dhaabattee utuuti naan dhufne badee nafaa sin jaalladha gooftaa koo citeen sitti hafaa. Gatii namni hin baafne narraa baaftee hirrina kootii na dhaabattee gatii firri hin baafne narraa baaftee iddoo hirrina kootii na dhaabattee utuuti naan dhufne badee nafaa sin jaalladha gooftaa koo citeen sitti hafaa. Bayinni koo sababa keetii bayinni koo sababa keetii bayinni koo jiraachuun koo sababa keetii jiraachuun koo sababa keetii jiraachuun koo. Gatii namni namarraa baasuu hin dandeenye nurraa baase Waaqayyo. Gatiidhaan nu bite. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha. Eenyutu gatiidhaan nu bite? Waaqayyotu gatiidhaan nu bite. Gatiin kun eenyudha? Ilma isaa Yesuus Kiristoos. Namni furamuu dadhabnaan aarsaa waggaa waggaatti dhiyaatu nama furuu dinnaan kormi qalamee namni furamuu dadhabnaan gatii gurguddaan bahee namni furamuu dadhabnaan Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Ilma isaa kanatu gatii keenya kaffale. Sagalee Waaqayyo akkas jedha. Wanta sitti caafame sana isa sitti caafame sana jedha. Wanta inni karaa seeraa sirraa barbaadu wajjin fannoo irratti cinqaarsuu isaatiin duguugee iddoodhaa balleesseedha. Haleluuyaa. Dhageessanii wanta alaaf sitti caafame kana gatiidhaan nurraa baase. Gatiin kun ilma isaa Yesuus Kiristoos. Gatiin kun gatii dhiigaadha. Egaa maaliif itti kana hundaa kaffaluun isa barbaachise? Waaqayyo maaliif ilma isaa jaallatu kana gara biyya lafaatti erge? Maaliif gatiidhaan nu bite Waaqayyo? Maalumaafi maanni amma ati maalumaaf gatiidhaan bitamte? Waaqayyo maaliif gatiidhaan si bite? Siini maaliif gatiidhaan si bite Waaqayyo? Naam maaliif gatiidhaan na bite Waaqayyo? Maaliif? Waaqayyo maaliif gatiidhaan nu bite? Why? Maaliif barbaachise Waaqayyo gatiidhaan nu bituun? Isa kana olii wajjiniin ilaalla. Maaliif gatiidhaan nu bite Waaqayyo isa jedhuuf tokko guutummaa dhagna keenyaanii waan inni ittiin galateeffamu akka nu hojjennuuf. Sababii Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos gatiidhaan nu bitee fi guutummaa dhagna keenyaan
Dhaqna keenya gar tokkoon isaaf hojjennee gar tokkoon dhiisuutu hin taane guutummaa dhaqna keenyaan waan inni ittiin galateeffamu akka hojjennuuf. Kana asuma duraa Qorontos boqonnaa 6:20 argattu. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaaf guutummaa dhaqna keessanii waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Sababii Waaqayyo gatiidhaan nu biteef maaliif gatiin nu bite isa jedhuu fi guutummaa dhaqna keenyaan waan inni ittiin galateeffamu akka hojjennuuf. Kanaaf guutummaan dhaqna keessanii har'a waan Waaqayyo ittiin galateeffamu hojjetaa jira. Kan nuyi bitamneef kanaaf laamee boloota koo gaafa gabaa deemtanii suuqii deemtanii uffata bitattanii uffata keessan sanarratti isin taboo qaba moo uffata keessatti isin irratti taboo qaba? Uffata keessan sanatu isin uffata moo isintu uffata keessan uffata? Uffata keessatti isin hooggana moo isintu uffata keessan sana hooggana? Uffata keessan sana isintu qulqulleessa moo uffata keessantu isin qulqulleessa? Deebiin isaa asiniyyuu beektu. Egaa maaliifan kana dubbadhee yoo jettan wanta gatii itti baafnee binne tokko nu taboo irratti qaba. Wanti nuyi gatiidhaan binne sun akka nuyi barbaannetti nu tajaajila malee wanti bitame sun akka barbaannetti nu tajaajila malee akka barbaadetti nu tajaajilu. Akka nuyi barbaannetti nu tajaajila malee akka barbaaden ta'u akka nuyi barbaanne ta'a. Maaltu wanti nuyi bitanne tokko? Maaliif hin binne kaa? Haa ta'u gara jireenya fuula keenyaatti gaafa deebinu Waaqayyo dhiigni horii korommiin qalamanii gatiin kaffalamuu dadhabnaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin erge. Egaa ilma isaa Yesuus Kiristoos kanaaniti gatii keenya nurraa kaffale. Gatiidhaan nu bite. Waan bitamteef kana jiraataa jirtaati. Kaayyoon nuyi bitamneef immoo maaliif nu bite yoo jettan guutummaa dhaqna keenyaa waan inni ittiin galateeffamu akka hojjennuufiin jedhe. Har'a gaa waan Waaqayyo ittiin galateeffamu hojjetaa jiraan hanni kee. Hojjetaa jirtaa waan Waaqayyo ittiin galateeffamu. Deddeebiin kee itti galateeffamaa jira Waaqayyo. Moo namoonni yeroo si ilaalanii ilaashee akkasii ilaashee nama miidhu ilaasa nama miidhu siin jedhaa yeroo laata. Maqaa keetiiniti maqaan Waaqayyoo arraffamaa jira moo maqaa keetiin maqaan Waaqayyoo galateeffamaa jira laata? Maal fakkaataati biyya jirtu keessatti? Maal fakkaataati safara jirtu keessatti? Maalan fakkaattaan? Isan lallabe nan fakkaata moo? Isan tajaajile nan fakkaata moo? Maqaadha. Gooftaan nuun gargaaru. Obboloota koo gatiidhaan akka bitamne yoo beekne guutummaa dhaqna keenyaanii abbaa gatii sanaatiif hojjenna. Bara keenya har'aa kana keessa garuu namoonni baay'een gatii Waaqayyoo dagataniiru. Waaqayyoon isa gatii itti baase dagataniiru. Dhiiga isaaniif dhangala'e dagataniiru. Dhiiga qulqulluu siif dhangala'e kanan dagate. Kottu yaa obboleessa koo yaa obboleettii koo isa gatiidhaan si bitate gammachiisuudhaaf guutummaa dhaqna keetiitiin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhu. Si ilaalee namni gara Kiristoos dhufu. Si ilaalee namni gara Kiristoos baqatu utuu hin taane siin ilaalee namni gara Kiristoos dhufu. Jireenya kee ilaalee namni gara Kiristoos dhufu. Deddeebii kee ilaalee namni gara Kiristoos dhufu. Akkasii. Abbaa gatiitii fi guutummaatti jireenyi kee hamijatu asirraa uufi sirraa galateeffamu leencichi Yihudaa Yesuus. Egaa kaayyoon nuyi gatiidhaaf bitamnee fi maaliif yoo jettan guutummaa dhaqna keenyaatiin waan inni ittiin galateeffamu akka nu hojjennuufiti Waaqayyo gatiidhaan nu bite. Kanaaf guutummaa dhaqna keessaniitiin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa. Waanuma Waaqayyo ittiin galateeffamu, waanuma maqaan Waaqayyo ittiin eebbifamu, waanuma maqaan Waaqayyo ittiin kabajamu hojjedhaa.
Ameen. Inni lammaffaanii birmadummaatti akka nuyi jiraannuufi maaliif gatiidhaan nu bite isa jedhuufi kaayyoon Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosiin ergee ittiin nu bitee fi birmadummaatti akka